السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا حليمة ورطوب ويلكام أشمار كفوني ألا فيا كيسا تيكا قداسون جنة جيني كيسا ناقا قبو wanda keessanuu galatoomaa isinin jedha warroonni maatiin taatanii egaa hordoftoota kiyya gammachuun obboleettii teenna hawwii doktor hawwii yookaan hawwii goobana gammachuu kenna namni kamuu karakkatee rakkoo keessa haa ba'u waa hunda haa milkaa'u namni miidhame hundi isaatu jechuudha karakkatellee ka miidhamellee ka hajamellee ka muraanni guutamuu dideef hundi isaatu muraan isaanii guutamee fi fuulli isaanaa ifu akkuma argitan kan hawwiin yeroo duraa Dubaayin jirti Dubaay irraa qabamtee waraqaa hin qabdu gara biyyaa galtee eega gara biyyaa galtee miidiyaa kanarra torbee guutuu namni haasaa ture waa'ee isiin miidhamte waa'ee isiin keessa jirtu namoonni hedduun gara Suudi Arabiyaa dhuftaa si gargaaraa jedhanii turanii akkasuma alhamdulillah galata rabbii warra gargaaree hundaafuu rabbiin jazaa haa deebi'u yeroo gabaabaa keessatti viizaa hojjetanii fi gara Suudi Arabiyaa dhuftee waan baay'ee nama gammachiisu baga rabbiin nagayaan biyya isii galchee nagayaan ammallee as isii fide namni fayyaa qabu duniyaallee yooma san dalagateetiin itti deebi'a bakka yaade hundaa ni gayaa jechuudha rabbiin fayyaaf nagaa namaan dhabini wanni biraa homaa miti jechuudha namni dalagatee waa hundaa ka miidhame sanillee gammachuu itti deebi'aa jechuudha duniyaa maal abbaa isaa osoo nama biraa taatee maallaqa haga kana dhabeetiniin qaatoof ajjeesa obboleen kee namni kanumarraa gorsa fudhata rabbiin nama hundaa haqa isaa haa baasuu namni hayxi isaa dhokatamtee hayxi isaa dhugaa dhabde hunda rabbiin haqa haa baasuu fi mabruuka baga gammaddee siin jenna hawwii obboleettii teenna baga rabbiin as fide homaa miti ati har'aan ni dalagattaa namni fayyaa qabu waan fedhe dalagataa bakka fedhe bakka yaade gayaa ammallee sitti haa tolu jabaadhu dalagaa kee akkuma dur ummata keenna nama keenna viidiyoo namni komantii si barreessa ol baafte namatti himaataniin dawaa akkanaa kana itti fayyadama kana itti fayyadama jette namaaf himaa turte baga Suudi Arabiyaa dhuftee baga rabbiin nagaan si fide jabaadhu ammallee waan kalee beeytu ogummaa kalee beeytu san nama barsiisee ogummaa kiyya namni narraa fudhate jettee waan yaadduuf takka illee hin jiru riskiin nama sanillee riskiin kan keelle lafuma jira waan ganama rabbii si lallabeen dhabdu jabaadhu dalagadhu katarte dhiisii ka dhufu jabaadhu dalagadhu abshir homaa miti waa hunda itti geedda haqa keelle rabbi siif haa deebisu rabbiin haqa kan keessa hin dhabsiisini si bichaa miti miidhamaan baay'ee jira ka miidiyaa kanarratti ol baaseen dubbatin akkanumaan dubbadhaa namni naa dhaga'u hin jiru namni waa naasiisu hin jiru faayidaan argadhu maali akkanumaan jedhetti sodaatee miidhamee kataa'u baay'ee jira kan dubbatin jira jechuudha ka miidiyaa kanarratti dubbatullee inuma jira ka furmaata argatullee inuma jira homaa miti rabbiin namni hunduu gubateetiniin fidaa qalditti duniyaan hin dhuftu yeroo amma akkana jireenyi jabaate kana keessatti rabbiin wallaahi nama miidhame kamu haqa isaa isaan dhabsiisin rabbiin haqa isaa dhugumaan dhugama namni zollomame haqa isaa hin dhabu maaliif rabbiin hin jira miidhamaaf rabbitu jira rabbiin nama kamiyyuu ka hayni isaa gara malee nyaatame dhoorgatame rabbiin nama haqa isaa san isa miliisin nama kamiyyuu ka miidiyaa kanarra booyullee ka dhokateetiniin garaa ofii keessatti booyullee ka rakkatee kan waraa dhiisee duniyaa kiyya dhabee nafsee tiyya baasaa maalii ta'a jedhee yaadullee dhabamu kanaaf obboleeyyan kiyya inshaallah
Viidiyoo itti aanu gorsa shamarran kennaa asiin durallee gorsa shamarran kennaa ni dalaga. Ammallee gorsa isinii qabadheetiniin dhufaa. Mucattii dhiyootana miidiyaarra dubbattu takka yoo argitan waan baay'ee nama gammachiisu. Ijoolleen keenya keessumayyuu samoona tokko ijoollee baay'ee nu jedhe jabaadhu siin jenna. Hawween mucattii jabduudha. Kalee Oromummaa walitti qabnaa, biyyummaa walitti qabnaa, har'a Islaamummaa obboleeyyanii Rabbiin godhe. Jabaadhu mallee dalagii dawaa nama kennaa akkuma kaleessa himtuuf sanitti himii fi Rabbiin sillee doktora haqaa Rabbiin si haa taasisu. Doktora ittiin waa mara akkuma kaleessa sanitti dalagii namaaf himii jabaadhu siin jennaa. Baga Rabbiin asillee fide dalagaa tante takalee dalaytu san ammallee itti deebi'i dalagii. Jabaadhu muraadni si haa guutamu. Rabbiin si laaffisee asi fide. Baga Rabbiin as fide ammallee baga gammadde. Wallaahi si bichaa miti nuhuu si gammannee jirra. Mimmaan ati akkasi bootte san biyyatti dalagaan hin jiru, namni ni rakkata. Nu martuu kan biyya galee hin deebiin hin jiru jechuudha biyya namaa kana keessatti. Ka biyya galee hin deebiin hin jiru. Ayyee nagatti tura hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Assalamu alaikum warahmatullahi